Shama harka-fuune jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu hundi keessanuu nageenyi koo bakka isin jirtan hundatti isin haa qaqqabachaa haadha ergaa tamtamaa ariifachiisaa isin biraan ga'uuf hin dhufe. Innis maalidha? Tanaan durallee waa'ee gaddaan isinitti himee baay'een keessan irratti gadditanii baay'een keessan irratti boosanii jirtanii. Innis ta'e warra ta'e jechuudha darbee hadda mootii yoo waliin hafide. Wanna kana duraanis haasa'amaa ture. Wanna kana Facebook irratti illee argeen jira. Asuma keessattuu social media hundarratti argeen jira. Haasa'amaa ture jechuudha. Ammallee mootiyyuu namni waan akkasii sanirraa of hin dhageenye ta'e hin beeku. Yoo hin dhageenye immoo waan irra deebi'ee isin dhageessisuufi. Wanni kun mootiyyuu waanuma samoonii kana ta'e jechuudha. Biyya Arabaa keessatti jechuudha. Waan samoonii kana ta'e torbee kaleessi hidhaamedha. Torbee kaleessatti kan ta'e jechuudha. Innis maalidha? Hojjettuu manaatii fi madaamii jechuudha. Ijoollee lama qabdi. Intalattiin ijoollee lama qabdi. Majattiin ammoo biyya keenya miti akka tasaa biyya Baangilaadesh moo maal jedhu Baangilaadesh ta'e akkasumatti fakkaata. Yeroo kanatti yeroo isheen ijoollee lama qabdi. Ijoollee dhiiraa lamaan lakkuu dhalatanii waggaa 5 gahanii jiranii. Ijoollee kanan dhukkubatee waan isaan beeku fudhatanii mana yaalaa deemanii. Yeroo mana yaalaa fudhatanii deemanitti qorsa ajajaniif jechuudha. Isinitti hin dheeressu waan ta'e dafeetan isinitti hima. Qorsa ajajaniifi haati manaatii fi abbaan manaa hojii qaban jechuudha. Guyyaa manaan oolanii. Ijoollee tanaan yeroo hundayyuu biratti hafeetu waan isaan hunda guutuuf hojjettuu tana. Isheen biyya ishii Baangilaadesh isin jedhee jira. Kan yeroo amma ishii manaa deemtu kanatti qorsa kana warri mana yaalaatti yeroo fudhatanii deemanitti sa'aatii isaan itti fudhatan itti himanii galgalas ganamas guyyaa akkas jedhanii ajajanii natti fakkaata. Yeroo kanatti yeroo ishiin hojiidhaaf mana baatutti sa'aatii akkanaatitti kenniif jettee ni baati. Ijoolleen intalatti yeroo sa'aatii sana hidee kennituufitti ijoolleen fudhachuuf didanii qorsa jechuudha fudhachuuf didanii. Yeroo ishiin fudhachuuf didan kanatti onniidhaan kennitiifi aannaniin obaaste natti fakkaata. Aannaniin obaaste. Aannan yeroo obaastetti ijoolleen sa'aatii tokko keessatti handu'anii fudhachuu jechuudha. Yeroo isaan hojiidhaan gara manaatti deebi'an ijoolleen lachuu du'anii intalli iyyuu maal taate ijoolleenis maal ta'anii du'anii jedhanii osoo hin gaafanne ishii ajjeesan jechuudha. Ishii osoo ajjeesanii yeroo ishii ajjeesan kanatti ijoolleen maramtu jedhanii warri silaa of hin beekanii akkana maraate ta'anii warroonni kuuwwan jechuudha. Fuudhanii mana yaalaatti yeroo deemanitti qorsi gara aannanii walitti dabalame gara marziitti jijjiiramee ijoollee ajjeesaa tokko keessatti jedhanii itti himan jechuudha warri mana yaalaa. Aniyyuu baay'ee nagarrama. Ani akkas yeroo tanaan duras Facebook irratti argeen jira waan akkana baay'ee irraa of eegaa surur jedhanii kan dubbatanii. Sun ammoo ijoolleen haadhumaatu akkasitti kenneef du'an jechuudha. Yeroo sanillee ijoollee lama immoo 3 jedhanii akkasii. Ijoollee lama ijoollee dhiiratti waggaa 5 lachuu lakkuu dhalatte bakka waan baay'ee nama gaddisiisu. Yeroo kanatti intalattiin aannaniin fi qorsa waliin kenniteef walitti marziitti gara marziitti jijjiirameet ani ijoollee ajjeesee jedhamee mana yaalaatiin akkasitti waraqaan kenname jechuudha. Yeroo kanatti haati ijoollee ofiitti raafuu hin dandeenye bakka ani akkuma ishiin taate sin beeku hundutee waggaan jedhamu. Ijoolleen akka dhalootaa ishiin akka borumtaa kana hundutee haati jechuudha. Warroonni safara sanii sarraatanyoota manaa qaban hojjettoota manaa qaban Itoophiyaa ta'ee biyyoota garaagaraa sirnaan kan jiru Filippiniin jiru Baangilaadeeshiin kunis jiru ofumarraa yeroo san baasaniiti ejensiitti naqan jechuudhaan nama garramachuu baay'ee nama garramas nama gaddisiisas intalli beeytee akkasiin goone kun ajaja ta'e warrate
Abbaanis amma maraatee jira. Haadha dhabee niitii dhabee ijoollee lamaan dhabee maraateetiin mana yaalaa hidhamee jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan akkanaa kuni adaraa isinitti haa ta'u. Ammallee irra deebi'amee adaraa isinitti haa ta'u. Warreen ijoollee xixiqqoo bira isin gahe qorsa didan bishaan yoo fudhachuu didan jedhan bakka hin kenninaafi aannanii. Ijoollee bichaa miti isinis tasittiin hin fudhatina. Ani waan akkanaa kana hin beekun ture. Ani yeroon nas hin dhukkubne galata rabbiiti. Yeroon mataa na dhukkubee panadoolii iyyuu fudhadhu shaayiin faa yoo dhugaa jiraadhe shaayiidhaan hin fudhadhu. So aannan isinis jaaladhee waan dhugu ta'e ittiin nan fudhadha ture waan hin beekneef jechuudha. Namni beekus jira. Ani hin beekneef immoo akkuma anaaf haaraa ta'e gaafa dura dhaga'uusan haaraa ta'e baay'een bakka baay'een dinqisiifadhe saniin namni akka tasaa haadha dhaggeeffattan dinqisiifachuu dandeessanii wanni kun hin ta'a jettanii amanuu dhiisuu dandeessa garuu ta'amee jira. Kanaafuu of eeggannoo guddaa isinitti haa ta'u. Ijoollee isaanii bichaa miti isinis ittiin hin fudhatina. Ani dhugaa dubbachuudhaaf ani qorsii fi aannan walitti yoo dabalamee namni kan fudhatu ta'e gara marjiitti jira malee yaanne ture bakka. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu ta'ame. Waan akkanaa kun ta'amee jira. Bakka isin jirtanitti Waaqayyo isin haa eegu. Waaqayyo jalatti ammoo ijoolleen isaanii bishaan fudhachuu baannaan aannaniin hin kenninaafi isinis ittiin fudhatina. Isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Ati yeroo hundayyuu waan gaddaan nu qopheessita. Hoonaan jettan ani kuni of eeggannoo guddaadha. Waan akkanaa kana immoo namni hin beekne jira. Ijoollee isaanii bichaa miti yookaan namni atiyyuu waan hin beekne ittiin fudhatte qorsa aannan hin fudhatte balaa akka qabu. Ani hin beekne jira waan ta'eef kanaan durallee waan miidhaan akkanaa kan namarra ga'uuf deemu jedhee ani isiniif dabarsu yeroo hunda viidiyoon isin hojjedhu jedhee isinitti himee jira. Kanaan dura waa'ee intalaa isin irratti namni baay'ee keessan baay'ee boossanii jirtanii baay'ee galatoom jettanii jirtanii rakkoon akkanaa kun anarra hanga uuf deemu baay'ee galatoominaan jechaa jirtanii koomentii gara 300 kennitan jechuudha. Kanaafiyyuu dhuguma immoo innis balaa guddaadha waan ta'eef nama beekuuf hubannoo qaba. Isinis baay'eedhaan galatoomaa naaf jiraadha. Kanas irraa of eegaa isiniin jedha. Galatoomaa bakka isin jirtan hundatti rabbi isin haa tiksu. Nagaa biyya keessanitti isin haa deebisu. Ijoollee Oromoo hundi keessaniyyuu baay'een isin jaaladha baay'een isin